Viidiyoo har'aa kana keessatti kan waliin ilaallu viidiyoo watermarkii akkamitti hojjetachuu dandeenya. Chaanaala keenya irratti gatiin chaanaalli keenya koopiraayitii nutti ergullee baay'ee takka gadi bu'aadha jechuudha. Viidiyoon keenyas hatamuun isaa baay'ee takka gadi bu'aadha jechuudha. Wanta nanarra raawwadhu kana yoo kan na waliin raawwatan taate jechuudha. Bifa salphaa ta'een viidiyoo watermarkii hojjetachuu dandeessan chaanaala keessanii jechuudha. Loogoo chaanaala keessanii yeroo viidiyoo hojjettan yeroo hundaa'u iskiriina gubbarra kaa'uun isin hin barbaachisu jechuudha. Watermarkii irra godhannaan jechuudha. Watermarkii akkamitti dalaganna kan jedhu waliin bal'inaan ilaalla. Hordoftootaaf kabajamtoota Oromaan chaanaala kanaaf haaraa kan taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Viidiyoo dabalataa akka isin dhaqqabuuf mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatinaa. Viidiyoos like godhaa please, commentii kaa'uu hin dagatinaa. Hiriyoota keessanillee share godhaan isiniin jedha. Kallattiimaan karaa barumsaa isin dabarsa. Egaan walitti deebinee jira. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa Google Chrome kana namni dhabe hin jiru jechuudha. Namni hundinuu ni qaba. Google Chrome kana fayyadamtu jechuudha. Viidiyoo watermarkii mataa keessanii hojjetatuuf irratti ni cuqaasa. Sana booda akkanatti isiniif ba'a. Fakkeenyaaf yeroo duraatiif yoo ta'e akkanatti isiniif hin dhufu. Maqaa YouTube keessanii asirratti akka inni isiniif ba'uuf youtube.com jettanii bakka search kanarratti cuqaastanii jechuudha. Irra barreessitanii youtube.com jettanii barreessitanii search goosiftu. Sana booda fuula kanarratti isiniif bahaa jechuudha. Animma nan barbaachisu jechuudha. Duraan fayyadamaa waan hin jiruuf asirratti search godhuun na hin barbaachisu jechuudha. Kana namni hundinuu akkamitti akka Chrome wal qabsiisa YouTube ni beeka. Ani amma YouTube irratti cuqaaseen seenaa jechuudha. YouTube irrumatti cuqaasa. Kunoo barbaadaa jira. Kallattiin keessa na seensisee jira jechuudha. Kunoo amma kabajamtoota kiyyaa akka kanaan dhufee nuuf ba'a jechuudha. Yeroo inni akka kanaan dhufee nu ba'e maal gootu gubbaa kana ol dhuftanii jechuudha. Tuqaa sadeen kanarratti kilik gootu jechuudha. Tuqaa sadeen irratti kilik gootu. Sana booda maal gootu jala kanatti gadi buutanii hordoftoota kiyyaa bakka kunoo desktop site jettu kana fuula duratti jechuudha. Bakka kanarratti raayitii gootan raayitii irratti hin ibsitanii sana booda akkanatti bal'atee akka kompiitaratti isiniif banama. Namni bilbilaan fayyadamaa jirtan jechuudha. Karaa kanaan Google Chrome seentan jechuudha. Namni irra baay'een Google Chrome seenuu ni beeka jee yaada namni YouTube fayyadamu hundinuu. Sana booda yeroo akkanatti inni isinii dhufee bakka amma xiyyeetti isiniif qabu kanarratti ni cuqaasu jechuudha. Profaayila keessan irratti jechuudha. Yeroo tokko profaayila keessan irratti akkanatti yeroo isin cuqaastan sana booda kunoo akkanatti isinii dhufa. Yeroo inni akkanatti isinii dhufe maal gootuun hordoftoota kiyya bakka YouTube kanarratti tuttan jechuudha. YouTube Studio bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu jechuudha yeroo tokkoo fi sana booda gara YouTube Studio Google Chrome nu fudhata jechuudha. Egaan hordoftoota akkuma argitan kunoo amma gara YouTube Studio Google Chrome nu fudhatee jira jechuudha. Kanaafuu yeroo as dhuftan waa baay'ee tos keessan jira jechuudha. Kan sirreeffatanii kuni rakkoo hin qabu jechuudha. Yeroo barbaadan sirreeffatuu dandeessanii. Ani amma kan dhufeef viidiyoo watermarkii akkamitti irra kaayyatanidha. Gabbuutanii kunoo bakka kanatti customization bakka jettu tana mallattoon tun customization jedhamti jechuudha. Kan bilbila qabdan maqaa isiniif hin baasu. Bakka kanarratti kilik gootu jechuudha. Mallattoo kanarratti kilik gootu. Hin irraanfatinaa yeroo hedduu akkamitti akka irra kaatu namni hedduun hin beeku ni gaafata jechuudha. Viidiyoo yeroo namni dalagu seeran ilaala. Mallattoo customization irratti cuqaaseen jiraan amma sana booda akkanatti nuuf dhufa jechuudha. Yeroo akkanatti inni isinii dhufe sana booda kunoo asirratti layoutiitu jira, bireedingiitu jira, asirratti basic infotu jira jechuudha. Kan nu barbaachisu amma bireedingii ka jiru kana irratti ni cuqaasna jechuudha. Viidiyoo watermarkii irratti hojjetuuf jechuudha. Viidiyoo watermarkii jechuun isaan kana akkuma argitan kunoo kan jala kanatti argitan kana jechuudha. Bakka nan xiyyeetti isiniif qabaa jiru kana kan argaa jirtan yoo ta'e kunoo kun amma viidiyoo watermarkii karaa kanaan irra kaayyattu jechuudha. Asirratti kunoo ni argitanii dubbiftanii ilaaluu dandeessan viidiyoo watermarkii jedha jechuudha. Achirratti dubbistanii adda baafatuu ni dandeessaniin isiniin jedha. Egaan asumaan profaayila keessanillee karaa isa sirrii ta'een kunoo asiin irra kaayyatanii asiin irraa jijjiirratan jechuudha. Karaa YouTube gubbaa saniin osoo hin taane YouTube chaanaala keessan otoo hin taane karaa kanaan irratti jijjiirratan. Viidiyoon kun maaliif nu fayyada yoo jettan hordoftoota kiyya baay'ee takka isin fayyada jechuudha. Waan murteessaadha jechuudha. Fakkeenyaaf kaaverillee asiin irra kaayyattanii ni argitanii kun amma asiin jechuudha. Viidiyoo kunoo asirratti ni ilaaltanii banner image jedha. Footoo baanarii keessanii kan dudduuba profaayila keessanii jiru jechuudha. Chaanaala keessan jechuudha. Karaa kanaan irratti jijjiirrattu jechuudha. Kunoo asirratti change jedha.
asirratti remove jedha yoo irraa gubuu barbaadan remove gootu yoo itti jijjiirrattu barbaadan change bakka jedhu kana tuqtanii itti jijjiirrattu jechuudha. Asilleen profaayila keessan isa sirrii asinirra kaatanii change gootan inni jijjiirrattu asin remove gootanii irraa gubdanii yeroo kana irraa gubdan maaltu isiniif dhufa walumaan ilaalla. Fakkeenyaaf yeroo irraa gubdan irraa gubne jettanii hin dhiiftanii jechuudha. Hordoftoota kiyya akkana as harkistu jechuudha. Yeroo gamana as harkistan asirratti amma barreeffamni kun pause jedha jechuudha. Hin banamne jechuudha. Yeroo baname kunoo akka asirratti amma view channel jedhu kana akkanatti isiniif ifee mul'ata jechuudha. Yeroo isin asitti remove irraa gootan itti jijjiirratu illee yoo deemtan jechuudha. Sana booda maal gootu pause gootanii guutuutti irraa gubdanii of duuba deebiftu jechuudha. Sana booda yeroo of duuba deebistan maal gootu bakka kanatti gadi buutan jechuudha. Kunoo bakkuma remove jedhu tanarratti upload photo isiniin jedha upload image isiniin jedha jechuudha bakka kanatti jechuudha. Sana booda isin irratti tuqtanii gaalaarii keessan keessa deemtanii photo isin barbaachisu fudhatanii dhuftanii loogoo hojjetatan fiddanii asitti irra kaayyattanii jechuudha. Hordoftoota kiyya kan profaayilaa akkasumas kan baanaarii illee jala kanaan qabbuutanii akkasuma irraa gubdanii bakka gubbaa saniin pause gootanii jechuudha. Hin irraanfatina yeroo remove gootan sirriitti na hordofaa bakka kana yeroo remove gootan asiin pauziin isiniif ifti pause gootu jechuudha. Yeroo isin pause gootan uf duuba isin deebisa video upload godhaa isiniin jedha. Bakka kanaan dhuftanii too bakka upload jettutu asiin isiniif bakka remove jettu kanaan upload bakka jetturra cuqaastanii gaalaarii keessan keessa galtanii fudhattanii dhuftanii jechuudha. Yoommoo asumaan irraa osoo kan irraa hin gubne wal jijjiiruu barbaadan change bakka jedhu tuttaniituma jijjiirrattu. Amma video watermarkiitu nu hafe jechuudha. Video watermarkiin kuno isa kana akkuma argitan reefu isin argisan jira video watermark. Fakkeenyaaf video keessan yeroo isin namni isiniif tabsiisu iskiriinii gubbarra loogoo keessan yookaan maqaa gabajeen loogoo keessan irraa hojjetame maqaa chaanala keessan irraa hojjetame achirra kaa'uun isin hin barbaachisu. Kunoo asirratti ni argitu waa sadiitu jira jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo viidiyoon keessan itti banamu namni itti banu ufumaa isaatiin irratti bahee mul'ataa jechuudha. Watermarkiin keessa namni irraa balleessee tasuma irraa balleessee hin danda'u jechuudha. Amma fakkeenyaaf viidiyoo namaa tokko tokko gadi buusanii kan YouTube irraa namni fayyadamuutu jira. Loogoo namaa irraa balleessee crop godhanii loogoo namaa san irraa muranii jechuudha. Siigalame kanaaf loogoon kun tasuma irraa hin muramu. Asii yoo irra kaayyatte irraa hin muramu hanga YouTube'ni yoo YouTube'ni ofii isaati irraa balleesse malee inuma irraa hin badu loogoon kee gubbarraan yeroo namni ilaale hin jiru loogoon kan kee garuu immoo keessan irra jira jechuudha. Loogoon kan kee ufumaan irratti irratti godhatu irratti hidhatu sin barbaachisu jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo amma asirratti end of video bakka jedhu kanarratti yeroo hundaa'u jechuudha. Yoo ati irra kaatte malee loogoon kee ofiin asirratti siif hin ba'u jechuudha. Akka yeroo hunda yeroo ati viidiyoo gadhiiftu ufuma isaatiin irratti siif ba'u yoo barbaadde kunoo asirra kaatta kan gadii kanarra kaatte jechuudha. Isiniif gala hordoftootaaf kabajamtoota Oromaan akka isiniif galutti isin barsiisaa jira. Kanaafuu sirritti hordofaa isteeppiyan isinitti argisiisu duwwaa hordofaa bakka nan cuqaasu duwwaa cuqaasaa jechuudha. Namni dubbisa hin beennelleen bakkan mallattoo xiyyaanii isin irra argisiisee bakka nan xiyya irratti qabu duwwaa ilaalladhaati cuqaasaa jechuudha. Karaa kanaan waan hundaa sirreeffatuu dandeessan jechuudha. Editingii garagaraa viidiyoolee waan isin dhibe hundaa'u chaanaala kanarratti isin barsiisa gara fuulduratti bakka nan tuqu duwwaa tuqaatee kan dubbisa baay'ee isiniif hin galleelle bakkuma san tuqaa viidiyoo ilaalaa hedduutti iskiippi goraa dhaabdanii deemtanii ilaallata. Waan barbaadan mataa keessanii sirreeffatuu dandeessan otoo birrii takkallee hin baasin. Kanaafuu kan gadii kanarra kaayyattu jechuudha. Nama asirra kaayeen jira. Fakkeenyaaf kanallee yoo irraa gubuu barbaadan kunoo asumaa yoo kan duraan irra hin jirre ta'e inni yoo upload isiniin jedha upload images isiniin jedha. Kanaafuu asiin irratti upload godhatanii jechuudha. Yoommoo kan duraan irra kaatanii jiraatan sanirra fooyyaa isaa loogoo fooyyaa dalagattanii kan biraa haaraa fiddan asumaan akkuma karreefuu remove gootanii gubbaa saniin pause bakki jettu amma gurraachomtee jirti isiniif iftee jechuudha. Bifa kanaan isinii ifti samaawii taate pause gootanii kan biraa bifa haarayaan irratti gashitanii jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota mee fakkeenyaaf amma maal haa goonu viidiyoo kiyya bira deemnee haa ilaallu jechuudha. Loogoon kun irratti bahe moo irratti hin baane kan jedhu mee amma viidiyoo kiyya bira deemeen isin argisiisa bakka kanarra ni dhuftu jechuudha. Irratti ni cuqaastu irratti cuqaaseen jiran amma hanga banamuu ni eeggannaa jechuudha.
Egaan hordoftootaaf kabajamtoota mee amma bifa kanaan naa banamee jechuudha viidiyoon kiyya bifa kanaan naa dhufe mee amma fakkeenyaaf isa kanarra haa cuqaasuu Galaanaa Gaaromsaa ka jedhu kanarratti haa cuqaasuu amma fakkeenyaaf viidiyoon keenya kunoo akkanatti nuuf ba'a viidiyoo kanarratti mee amma fakkeenyaaf viidiyoo kanarratti haa cuqaasuu amma yeroon akkanatti irratti cuqaase kunoo hordoftootaaf kabajamtoota ufuma isaatiin kunoo loogoon ufuma isaatiin bahee mul'ata jechuudha asirratti ufumaan bahee mul'ata yeroo tokko tokko immoo asitti isiniif ba'a jechuudha kanaafuu bifa kanaan irratti kaayyattanii sirreeffachuu ni dandeessaniin isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Viidiyoon irraaf qopheeffadhelleen asumarratti kan raawwatu tahaa akka isin gammachiisuu fi akka isin bashannansiisu abdiin qaba jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan chaanaala Oroomaaniif haaraa taatan hundumti keessanuu sabiskiraayib godhaatii piliis viidiyoon kennalleen akka nama hunda bira ga'u laayik tuqaa hiriyoota keessaniif sheer godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Barumsa hedduun chaanaala kanarratti isiniif qabadhee jira akka nama hedduu bira ga'uuf piliis sheer godhaa. Gaafii barbaaddan wanti asirratti isiniif hin galin yoo jiraate komentii jalatti barreessaa. Maal akkan isinii hojjedhullee komentii jalatti barreessaa. Waan isin barbaaddan isiniif hojjetuuf ani qophiidha. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.